nagaa caalu nagaan waaqayyo abbaa kan ilma isaa kan hafuura qulqulluu isiniif haa baay'atu jaalatamtoota buloota koo hafuuraa waldaa Yesuus hundaa danda'a keessatti kan argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii galata waaqayyoo ani nagaa kooti. Baga ayyaana du'aa ka'uu kan 2023 akkasuma kan 2015 isin ga'e baga geessan baga ayyaana du'aa ka'uu yaadannoo ayyaana du'aa ka'uu Kiristoos kan bara 2015 geessaniin isiniin jedha. Ayyaanni du'aa ka'uu kan dhimmi keenya itti du'aa ka'uu kan dhimmi keenya itti lalisu kan wanti nu jalaa awwaalame itti bahee mul'atu abjuu keenya awwaalame jireenyi keenya awwaalame mul'anni keenya awwaalame dhimmi keenya awwaalame nagaan keenya awwaalame kan itti bahee mul'atu akka ta'u maqaa Yesuus Kiristoos isa du'aa ka'eenan isiniif labsaa. Dhimmi keessan du'aa ka'u, jireenyi keessan du'aa ka'u, gaa'elli keessan, barumsi keessan, dhimmi keessan kan ta'e kan keessaniif kan isin ilaallatu hundinuu wanti isin harkatti du'e du'aa ka'u Yesuusin isiniif damaqu. Gaafa Yesuus du'aa ka'u dhagicha garagaleedha. Dhagaan isinirraa hagalagalu. Dhagaan mul'ata keessanirra taa'e, dhagaan abjuu keessanirra taa'e. Haleluuyaa, haleluuyaa. Dhagaan abjuu keessanirra taa'e, dhagaan mul'ata keessanirra taa'e, dhagaan guddina keessanirra taa'e, dhagaan jireenya keessanirra taa'e. Isinirra haa ka'u maqaa gooftaa Yesuus. Isinirra haa ka'u isinirra. Dhugaa Waaqayyoo. Dhagaan isiniif haa baay'atu obboloota koo. Wanti gannu qabu baay'eedha biyya lafaa kanarra. Wanti jireenya keenya gadi qabu baay'eedha biyya lafaa kanarra. Wanti mul'ata keenya gadi qabu baay'eedha biyya lafaa kanarra. Kanaafiyyuu akkasuma immoo akka mul'anni keessan ija godhatu, akka jireenyi keessan ija godhatu, akka wanti isin yaaddan isinii milkaa'u Waaqayyo dhagaa isa awwaala Yesuus irraa garagalche sana immoo du'aa ka'uu Yesuusin akkuma dhagichi garagale ol ba'uu keessaniin, ka'uu keessaniin, milkaa'uu keessaniin wanti akka isin milkoofne dhagaa isin irratti ta'e, ulfaataa isin irra ta'e kan taa'e, dhiitaa gaaraa bu'e ta'e isin irra kan tataa'e ofirraa garagalchaa ka'a, ofirraa darbadhaa ka'a. Abjuun kee akka mul'anni kee akka jireenyi kee akka ekonomikaalii spirituwaaliin kee akka maqaa Yesuus. Haleluuyaa. Kanaaf torbani kun torban du'aa ka'uu Yesuus walitti lallabnuudha. Isa kanaaf waa'ee du'aa ka'uu itti kan nu ilaalaa turre dheengaddaa jechuudha. Namoonni du'aa ka'uutti amantan du'aa ka'uun jira namoonni jettan addunyaa kanarratti namni ija isaa du'aa ka'uu booddeerra ija isaa kaa'ate nama jireenya bara baraaf abdatu jechuudha. Nama jireenya bara baraaf abdatamu, nama bara baraan abdatamudha. Jireenya bara baraaf nama abdatamudha. Kanaaf namoonni du'aa ka'uun jira. Ani du'aa nan ka'a. Ani abdii du'aa ka'uun qaba. Du'aa ka'uu qajeelotaatanis du'aa ka'uu booddee jireenya bara baraan qaba namoonni jettan. Haleluuyaa. Jireenyi bara baraa kan du'aa ka'uu booddeeti malee kan du'aa ka'uuti asii miti. Akkuma nama kamii biyya lafaa kanarratti hin jiraattaa, hin nyaattaa, hin dhugdaa, hin heerumtaa, hin deessaa, hin qe'ee godhattaa, hin dulloomtaa, hin duutaa bakka. Allaqa. Kuni kanuma. Kanuma bakka aadaafis baay'ee hin cannaqamini. Baay'ee yoo beekamtes deebi'anii walaalamuun jira. Baay'ee jiraachuun hin danda'ama. Deebi'anii dhumni namaa duuma. Beekaa ta'uun jira. Beekaan hin du'aa. Nama akkam yoo ta'u namni kam daariin inni gahee dhaabbatee wal qixxaatu wanti nama hundumaa nama kan ta'e hundumaa wal qixxeessu maal inni yoo ta'an maqaasaa du'a. Du'a booddee garuu du'i golgolaa'ee Kiristoos Yesuusiin jireenyi bara baraan nuuf kenname du'aa booddeedha malee du'aan gara namiti. Kanaaf nuyi maaliif amanannaa? Maaliif Kiristoosiin amanannaa? Yoo jettan Kiristoos abdii du'aa ka'uu keenya waan ta'e. Abdii du'aa ka'uu keenya waan ta'e. Abdii du'aa ka'uu gaafa jennu kiristaanni sirriin tokko abdii du'aa ka'uu amanata malee jireenya biiftuu kanaa gadi yoo mijates, yoo mijachuu baates, yoo dhabes, yoo argates hundi isaayyuu yeroo isaa eegee hin darbaa jechuudha. Kanaaf waan hundumaa wal qixxaa dhala namaaf kenne Waaqayyo guyyaa, umurii, halkan, guyyaa, sa'aatii, umuriin illee dhala namaaf tokkuma. Kanaaf wal hin caalu waan wal caalu fakkaata malee wanti hundumtu garuu
abdiin du'aa ka'uu garasiitti gaafa ilaallu Waaqayyo abbaan koo Kiristoos inni mootii waaqa lafaa ta'e biyya lafaa kanarratti gaafa isin uumamtanii jalqabe akeeka isinii qaba. Kana beekuun gaariidha. ሁለተኛ gaafa du'aa kaanu jireenyi bara baraan Kiristoos wajjin jiraannu isaa kam akka ta'e sirriitti beekuu murteessaadha. Ifama. Kanaatiif sagalee Waaqayyoo sirriitti hubachuudhaan waa'ee du'aa ka'uu kana ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Waa'een du'aa ka'uun kun dhuma biyya lafaati. Gaafa nu du'aa kaanu biyya lafaatu sassaabame walitti jechuudha. Kanaaf waa'ee bara dhumaa yoo waa'ee guyyoota dhumaa sanaa guyyaa dhumaa yoom du'aa kaane jedhe guyyaa dhumaa dhufaatii Kiristoositti waan ta'uudha muraasa isaan isinii wajjiniin kan inni ilaalu waa'ee du'aa ka'uu. Sanas ta'e kana Waaqayyo akka nu ibsume Waaqayyoon kadhannu. Bara baraan jiraata hin daangeffamtu guddina waaqummaa kee eenyumaaf ullattu kan akka keen argamu baraan jiraata warra daddabaniif baasani baata. Bara baraan jiraata hin daangeffamtu guddina waaqummaa kee eenyumaaf ullattu kan akka keen argamu baraan jiraata warra daddabaniif baasani baata. Kan akka keen argamu baraan jiraata warra daddabaniif baasani baata. Galanni ulfinni oqubaan waaqarratti lafarratti siif haa ta'u. Ati Waaqayyo keenya abbaa keenya isa gaariidha. Ati qulqulluudha, alfaadha, omeegaa, jalqabaa fi dhuma waan hundumaati. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ulfinni kan kee haa ta'u. Situ gargaarsa guddaa na gargaareefan jira. Situ jiraafan jira. Mootii koo si haa galatu. Bara baraan maqaan kee bara baraan maqaan kee ulfina guddaadhaan ajajama. Amma yeroo kana annami dadhabaan kun iddoo kana kan jiru dubbii kee dubbachuudhaaf obboloota kanatti dhufeera. Obboloota kanatti dubbii kee dubbachuu dhufeera. Ati immoo lafa isaan jiran, iddoo isaan jiran, jireenya isaan keessa jiran situ beeka. Hin beeku. Yaa Waaqayyo, waan isaan keessa jiran, jireenya isaan keessa jiran yaa Gooftaa situ beeka. Kanaaf yeroo kana jalqabee maqaa keetiin hidhaa isaan ittiin hidhaman, gadda isaan ittiin qabaman hundumaarra bilisa haa ba'an. Bilisa haa ba'an. Bilisa haa ba'an amma jalqabanii maqaa Yesuusiin bilisa ba'uun obboloota kanaaf haa ta'u. Sammuu kan hidhe dhukkuba yaaddoof dhiphina goolii biyya lafaarraa sammuu isaa irratti ka'e hundumaa irraa lafaan dheera maqaa Yesuusiin. Irraa lafaan dheera maqaa Yesuusiin. Irraa lafaan dheera maqaa Yesuusiin. Nagaan nagaa caalu nagaan Waaqayyoo yeroo kana jalqabee hunduma isaaniif haa baay'atu. Yaa Waaqayyo dubbii kee kanutti dubbadhu. Caalumatti dhoksaa mootummaa kee nuuf ibsi maqaa keef. Ameen. Mul'ata Yohaannis kana dhagaa waa'ee du'aa ka'uu kan nu dubbannu du'aa ka'uu Kiristoos ayyaana Faasikaatiin qabanneetu du'aa ka'uu qajeelotaa, du'aa ka'uu qulqullootaati ilaalaa kan jirru. Yesuus hangafa du'aa ka'uu jechuun Kiristoos erga du'aa ka'ee nuunis du'aa nu kaasa. Du'aa ka'uun karaa Kiristoos jira jennee amannaa jechuudha. Kanaaf akka hin gadda ilaalle namoonni ilaalcha garaagaraa qabu. Du'aa ka'uu kanarratti ilaalcha garaagaraa qabu. Gaafan jedhu macaafa qulqulluu keessaa saaduqoonni du'aa ka'uu hin mormu. Du'aa ka'uun hin jiru. Namni hin dhalataa, hin guddataa, hin jiraataa, isaa booddee hin du'a.
du'eennaan hin badee jedhu malee du'aa ka'uun jira yookaan du'aa ka'uu booddee jireenyi jira waan jedhu hin amanan. Har'as addunyaa kanarraa du'aa ka'uun hin jiru namoonni jedhan parsantaa olaanaan kana jedhu jechuudha. Egaan maal jenna nu kiristaanonni macaafni qulqulluu waa'ee du'aa ka'uu maal nuun jedha kan jedhu barumsa xinnoo isinitti fakkaatiin yaadaaf qalbii keessan na ergisa. Kana booddee mul'ata Yohaannis boqonnaa 20 dha. Egaa harka caalaa dubbisaan deema sirriitti qabadhaa. Kana booddee ergamaan banaa iddoo isa lafa jalaa sanaa fuuncaa guddaas of harkaa qabu tokko waaqa keessaa gabbuu isaa nan arge. Inni bineensa akka jawwee bufa bara durii diiyaabiloos seexana sana qabee waggaa 1,000 hin hidheedha. Waggaa 1,000 sun amma raawwatamutti akka inni deebi'ee saba biyya lafaa hin wallaalchifnetti iddoo isa lafa jalaa sanatti darbate balbala itti cufee mallattoo itti godhe. Isaa booddee garuu yeroo muraasaaf gadhiifamuun hin ta'aaf. Kana booddee teessotaa fi warra firdii kennuun isaaniif kenname teessota sana irra taa'an nan arge. Akkasuma immoo lubbuu warra isaa Yesuus dhugaa ba'etti dubbii Waaqayyoottis jabaachuu isaaniitiif mormatti kukkutamanii warra bineensichaaf fakkeenya isaaf hin sagadin gubaa isaas adda isaanii fi harka isaaniitti hin fudhatin nan arge. Isaan deebi'anii jiraatanii waggaa 1,000 Kiristoosii wajjin hin moo'an. Kun du'a isa duraati. Warra du'an keessaa isaan kana malee warri afaan waggaa 1,000 sun amma raawwatamutti deebi'anii hin jiraanne. Namni du'aa ka'uu isa duraa kana keessaa qooda qabu attama gammadu. Attamis Waaqayyoof kan qulqullaa'edha. Duuni lammaffaan warra akkasii irratti humna hin qabu. Isaanoo luboota Waaqayyoo, luboota Kiristoos ta'anii isaa wajjin waggaa 1,000 moo'uuf jiru. Kutaa kana keessatti gaafa ilaaltan du'aa ka'uun yoomi isa jedhu waa'ee dhuma baraa yookaan dhuma guyyootaatti akka ta'e akkasuma mul'atti Yohaannis kun dhoksaa gurguddaa of keessaa qaba. Dhoksaa gurguddaan of keessaa qabu mul'ata Yohaannis gaafa dubbistan waa sadii yaadachuutu isinirra jira. Tokkoffaa mul'anni Yohaannis waan darbe hin dubbata. Lammaffaa waan amma ta'aa jiru hin dubbata. Sadaffaa waan ta'uuf jedhu hin dubbata. Hunda isaa miti wanti ta'uuf jedhu akkasuma hunda isaa miti wanti ta'e akkasuma hunda isaa miti amma ta'aa kan jiru. Garuu hubannaadhaan yoo dubbiftan akka barumsa dogoggoraa baay'ee ta'us keessaa ba'a. Namoonni baay'een barumsa dogoggoraa gurguddaa as keessaa baasanii namoota baay'eettiin burjaajessaniiru. Waa'ee bara dhumaatiin wal fakkeessanii jechuudha. Kanaaf mul'ata Yohaannis of eeggannaadhaa fi dhoksaa isaa hafuurri Waaqayyoo yoo isinii ibse malee baay'ee nama dogoggorsiisa jechuudha. Hubannaa malee yoo dubbiftan sodaachisaadhas gar maleetti hiikkattus warri kaan xumurameeradha. Warri kaan ganaadha. Warri kaan ta'aa jiradha. An ta'aa jiru jira, an xumuramee jira, kan ta'uuf jiru immoo jira. Kanaaf gaafa laaltan wantoota kana sadan mul'ata Yohaannis kana keessatti in argitu jechaadha. Kana booddee ergamaan banaa iddoo lafa jalaa sanaa fuuncaa guddaas harkaa qabu tokko waaqa keessaa gadi bu'uu isaa'edha. Mul'ata arga. Inni bineensa akka jawwee bofa bara durii diiyaabiloos seexana isa qabee waggaa 1,000 hin hidheedha. Waggaa 1,000 sun amma raawwatamutti akka inni deebi'ee saba lafa irraa hin wallaalchifne iddoo isa lafa jalaa sanatti darbate balbalatti cufee mallattoo itti godhee isa booddee garuu yeroo muraasaaf gadhiifamuun hin taa'edha. Yeroo amma waa lama jira. Yaadota lamatu jira. Yaadni lamaan kun tokko seexan diiyaabiloos hidhamee jira. Hidhamee jira. Akka namoota biyya lafaa kanarraa hin wallaalchifneef hidhamee jira. Akka inni deebi'ee saba lafarraa wallaalchifneef hidhamee jira. Eessatti? Iddoo lafa jalaa sanatti darbatameetu balballitti cufameetu mallattoo itti godhamee jira. Ishi isa booddee garuu immoo yeroo muraasaaf gadhiifama.
muraasaaf gadhiifama yeroo muraasa. Hidhaarraa gadhiifama yeroo muraasa. Yoom inni kun? Kana booddee teessotaa fi warra firdii kennuun isaaniif kenname Yesuus dhugaa ba'etti warra amantiitti jabaatan, warra gatii baasan, warra mormatti citan, warra amantii kanaaf gatii baasan, warra waaqolii tolfamoo fi sagan gubaa bineensichaa harka isaaniif adda isaanii irratti warra hin fudhatinan arge. Isaa booddeemu erga kun ta'e booddeemu isaan deebi'anii waggaa 1,000 Kiristoosii wajjin mo'anii. Kun du'aa ka'uu isa duraati. Du'aa ka'uu isa duraa jechuun kan qulqullootaa, kan qajeelotaa, kan warra Kiristoositti amananii isaan kun gammachuudhaaf ka'u. Yerootti bineensi kun gadhiifamee warra kan isaatti mallattoo godhatee Kiristoos yeroo deebi'ee dhufu akka kanatti warri kan Kiristoosii wajjin waggaa 1,000 mo'achuudha. Warra du'an keessaa isaan kana malee warri afan waggaa 1,000 sun amma raawwatamutti hin jiraatan, hin jiranis waggaa 1,000 moo'uun Kiristoosii wajjiniin kan Kiristoosii wajjiniin kan warra Kiristoosii hadda ba'anii jechuudha. Namni du'aa ka'uu isa duraa kana keessaa qooda qabu attam gammada, attamis Waaqayyoof kan qulqullaa'edha. Duuni lammaffaa warra akkasii kanarratti humna hin qabu. Isaanoo luboota Waaqayyoo, luboota Kiristoos ta'anii isaa wajjin waggaa 1,000 moo'uuf jiru. Moo'uu Kiristoosii wajjin moo'uu warri du'an dhufaatii Kiristoositti du'aa ka'uun bifa kanaan jira jechuu barbaade. Egaa akkaataa seexanni sun itti moo'u inni hidhame sun immoo akkamitti moo'u isa immoo dhaggeeffadhaa. Waggaa 1,000 sun yommuu raawwatamu seexanni iddoo itti hidhamee ture gadhiifama. Warri Kiristoosii wajjin waggaa 1,000 moo'an qajeelonni du'aa kaasu erga moo'anii booddee inni saba lafa goolee arfan keessaa jiran Maagogiinis gowwoomsuudhaaf lolaaf walitti isaan qabuudhaafis hin ba'a. Lakkoofsi isaanis akka cirracha galaanaatti amma gadhiifameera. Isaan kun lafa bal'aatti ba'anii buufata warra Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara jaalatamtuu sanas hin marsan. Garuu ibiddi Waaqa keessaa bu'ee isaaniif fixeedha. Seexanni inni isaan gowwoomses kuufama ibiddaa fi dhagaa boba'u lafa bineensichaa fi raajii sobduun sun jiranitti gadiin darbatame. Isaan bara amma bara baraatti halkaniif guyyaa hin dhiphifamoodha. Firdii seexanatti bineensichatti faradamee lolamuusa argitu. Akkaataa firdiin dhumaatti kennamu gaafa laaltan kana booddee teessoo hadii guddaa tokkoo fi isa teessicha irra taa'e nan argeedha. Immoo Yohaannis dhuma firdiiti kun immoo. Laftii fi waaqni fuula isaa duraa hin baqatan, iddoonis isaaf hin argamne. Laftiif samiitu baqate amma. Laftiif samiin kun gaaf tokko hin baqatti. Gaaf tokko laftiif samiin kun hin baqatti. Yohaannis bullata Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 11 hin baqatti lafti firdii dhumaati kaafnu. Kana booddee teessoo adii guddaa tokkoo fi teessicha irra isaa taa'e nan arge. Laftii fi waaqni fuula isaa duraa baqatan, iddoonis deebi'ee isaa hin argamne. Bakka samiin bakka kaa'amutu dhabame. Lafti bakka kaa'amu ture hin baqatan hin badan. Miqalmiko. Warri du'anis xinnaa fi guddaa teessicha dura utuu dhaabbatanii nan arge. Yeroo firdii dhaggeeffadha. Amma gaa kun bineensichi gadhiifamee warra kasaatti mallattoo godhate isaa booddee moo'amee firdiin seexanichaa ibidda bara baraatti itti kennamee Kiristoosii wajjin warri moo'anii firdii dhumaati kun. Warri du'an xinnaa fi amma guddaatti kaaniitu teessicha dura utuu dhaabbatanii nan arge. Macaafonni hin banaman. Macaafni biraa inni warri jireenya argachuuf jiran itti caafaman tokkos hin banan. Warri du'an immoo akka hojii dura hojjetaniitti akka isa macaafota keessatti caafameettis firdii argatan. Firdii argatan. Galaanni warra du'an isa keessa turan of keessaa baasee hin kenne. Warri galaanan nyaataman galaanatu dabarsee kenne. Gaafas galaana keessaa dhufan. Duunii fi mootummaa warra du'anis warra du'an isaan harkaa turan of harkaa baasanii kennan. Namni hundinuu addumaa addaan akka hojii isaatitti firdii argate. Akka hojii isaatitti waa facaafne kana gaaf tokko waamne. Baay'ee lafarra firdiin hin jiru. Firdiin amma Kiristoos dhufutti firdiin hin jiru. Eenyuttuu faradamne amma nama ajjeesetti si faradamne.
namni tokko sun gidduudha namni du'e tokko mootummaa waaqayyoon gal. Ilaalichi kun tarii namoota baay'ee keessa jiraachuu danda'a. Raajii cimaa tokko du'e nama waaqayyoo nama qajeelaa tokko du'e mootummaa waaqayyoo gale jettanii yaaduu dandeessu. Lakki hin dogoggorina mootummaa waaqayyoon galle. Mootummaa waaqayyoo dhufaatii Kiristoos booda galama malee amma mootummaa waaqayyoo galuun hin jiru. Soo qajeelonnii fi qulqulloonni durii jalqabanii du'an eessa jiru ree yoo jettan kuni barumsa biraati. Maa duree ittaan walitti deebine. Kana booddee duunii fi mootummaa warra du'anii kuufama biddaatti gad darbatame. Kuufamni biddaa kun du'a isa lammaffaadha. Ilaa du'a isa lammaffaa warri du'an warra Kiristoos mirga Kiristoos hin arganne warra maqaan isaanii galmee jireenya bara baraa inni warri jireenya argachuuf jiranitti caafaman irra warra hin jirretu kuufama biddaatti biddeessa kan darbata. Namni maqaan isaa lakkoofsa 15 namni maqaan isaa macaafa isa warra jireenya argachuuf jiran keessatti caafaman keessatti hin argaminis kuufama biddaa keessatti darbataman. Ilaala kuufama biddaa keessatti maal ta'an hin darbataman. Du'aa ka'uun salphaa isinitti fakkaatin. Mul'ata 21 kana booddee ani bantii waaqa haaraadhaa fi lafa haaraan argeedha. Yesus geetaan. Bantii waaqa haaraa fi lafa haaraa. Bantii waaqaa inni duraa lafti inni duraas darbaniiru. Galaannis deebi'ee hin argamu. Yerusaalem mandarri qulqullittiin ishiin haaraan Waaqayyo biraa bantii waaqaa keessaa akka misirroo dhirsa ishiitiif kuulamteetti qophooftee utuu gadi buutuu nan arge. Yemmuu sani sagalee guddaa tokko nan dhagaye. Innis teessoo sana biraa kunoo iddoon Waaqayyo buufatu namoota gidduudha. Inni isaan bira buufachuuf jira. Isaanis saba isaa ta'uuf jiru. Waaqayyo ofii isaa isaanii wajjin jiraachuuf jira. Waaqayyo isaanis ta'uuf jira. Inni mimmaan hundumaa ija isaanitti hin naqa. Wanti duraa waan darbeef egaa duuni deebi'ee hin argamu. Gadduun, iyyuun, waraansis si'achi hin jiru. Addunyaa haaraa keessa. Hallelujaa. Kiristoos Iyesuus yeroo waan hundumaa golgoleessee warra kassaa wajjiniin gammachuu fi ilillee fi galataan Yerusaalem ishii haaraa mandara qulqullitti. Hallelujaa. Inni teessoo irra taa'e immoo akka kanadha. Kunoo ani waan hundumaa haaraa nan godha. Ittiin jedhe. Itti dabalees dubbiin kun amanamaadha. Dhugaa waan ta'eef kana caafidhaan jedheedha. Mul'ata yeroo argu waa'een waan ta'ee kanaa naan jedhe. Akkasuma taa'eera. Ani alfaadha. Omeegaadhas isa jalqabaati. Isa dhumaatis. Ani isa dheeboteef burqituu bishaan isa jireenya kennu irraa tola nan kennaaf. Inni moo'u kana irratti kana itti darbee argachuuf jira. Ani Waaqayyo isaa nan ta'a. Innis ilma koo hin ta'a. Qoodi warra lugnootaa, warri amantii hin qabne, warri ciiga'amaa, warri gumaa, warra lalee, warri qoricha namatti godhanii, warri waaqolii tolfamaa waaqessanii, warri sobduu hundumas garuu kuufama ibiddaa fi dhagaa boba'u keessatti balalchuu in ta'aa, boo'uu awwaachuun in ta'aaf. Innis du'a isa lammaffaadha naan jedheedha Yohaannis. Ilala addunyaa haaraa biyya waaqaa haaraa san keessatti Kiristoostu ani alfaadha, ani omeegaadha, ani isa duraati isa jalqabaati jedheetu mul'ataan kana natti dubbateedha. Egaani Yerusaalem ishii haaraan kun ergasii ergamoota torban warra waciitii torba dha'icha gara dhumaa torban keessa guutan of harkaa qabu turan keessaa inni tokko dhufee anatti dubbate. Kottu ishii misirroo haadha manaa olichaatti sitti nan agarsiisa. Hafuuranis ol fuudhee gara tulluu guddaa dheeraa tokkootti na geesse. Yerusaalem mandara qulqullittii Waaqayyo biraa bantii waaqaa keessaa gadi buutus kan arge. Ishiin ulfina Waaqayyoo qabdi. Calaqqisi ishiis akka dhagaa baay'ee gati jabeessaa akka yaasphii qulqullaa akka cabbiiti. Maasaraa guddaa dheeraa qabdi. Maasarichis karra 12 qaba.
karra sana irras ergamoota 12tu jira. Mataa karra sanaa irratti maqaan gosa ijoollee Israa'el 12 caafamee jira. Dur yeroo Yerusaalem ishee aaraan balbala 12 qaba yeroo jedhan nan dhagaa. Likka akka namanu daa'iman. Yerusaalem bandara qulqullitti balbala 12 qabdu dhaan jedha. Balbala 12 maal silaa namni mana baay'ata? Balballi 12 nama meeqa galcharee? Namni biliyeena tiriliyeena lakkoofsan qabnidha. Namni gaafa ka'u akkamittiin qulqulloonni akkamittiin in jedha yeroo sana sammuu kana nan yaada. Amma garuu maaltu jira? Balbala 12 jechuun moggaasa maqaa qomoo Israa'el 12ti malee kan namoota dhaqanii mootummaa Waaqayyootti galanii miti. Karaa ba'a biiftuu karra 3, karaa harka bitaa karra 3, karaa harka mirgaa karra 3, karaa lixa biiftuu irraa karra 3tu turan. Hundeen maasaraa sanaa kan irra dhaabbate immoo dhagoota 12 isaan irratti maqaan ergamoota oolichaa warra bartoota isaa turan 12 caafamee jira. Habeeta. Ergamaan inni anatti dubbates mandarattii karri ishii maasaraa ishii safaruudhaaf ulee safaraa warqee irraa hojjetame tokko qaba ture ergamichi. Mandarattiin gara arfaniin wal qixxee hojjaan ishii fi garaan ishii tokkicha. Ergamichi ulee safara isaatiin mandarattii safareedha. Gar tokkoon ishii kiiloomeetirii 2,300 ta'edha. Hojjaan ishii garaan ishii ol ka'iinsi ishii wal qixxee ture. Maasaraan ishii safare. Innis akka safara dhundhuma namaa ergamichi ittiin safareetti dhundhuma 440 ta'e. Maasaraan ishii dhagaa bisiphaa irraa hojjetame mandarattiin immoo warqee qulqullaa'essaa akka of ilaallee qullaa'aadhaan kan ijaaramtedha. Hundeen maasaraa mandarattii dhagaa gati jabeessa adda addaatiin miidhagfame. Dhagaa gati jabeessu hundeen irra dhaabbattinu sunis inni duraa Isiphaa, inni lammaffaan Saafiroos, inni sadaffaan immoo Kalqedoon, inni arfaffaan Simaarigiyoos. Wantoota addunyaa kanarratti gati jabeessa ta'an inni fakkeeffame. By the way, mootummaa Waaqayyoo yookaan Kiristoos Yesuusii manni nuuf ijaarame mana warqeetti fakkeeffamu miti. Warqee taanaan asitti dhiisnee deemna miti. Waan mul'ata ittiin gara isaa dhufedha malee kuni kana miti jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ilaa wanti ulfina qabeessi wanti gati jabeessi saba biyya lafaa bira jiru gara isheetti hin fidaman. Macaafota oolichaa isa warri jireenya argachuuf jiran keessatti caafaman sana keessatti warra argaman duwwaa malee wanti xuraa'aan tokkollee warri wanta ciggaasaa yookiis wanta sobaa hojjetan tokkollee achitti hin galan. Akkasanatti. Yes, Yesuus geetaan. Egaani gaafa laaltan waa'ee Yerusaalem ishee haaraa waa'ee dhufuu gooftaa mul'ata Yohaannis gaafa dubbistan Yerusaalem ishee haaraa kana waan baay'ee dubbata. Boqonnaa 22 illee kana booddee ergamichi laga bishaan jireenya namaaf kennu isa bishaan isaa akka cabbii addaatu teessoo Waaqayyoo fi hoolicha biraa gadi ba'u nan arge. Bishaanichi karaa mandaricha walakkaa iyyaa lagichi gamaa gamanaas muka jireenya namaaf kennu tokkotu dhaabbata. Mukti kun waggaatti si'a 12 ija waan godhatuuf ji'a ji'aan iji isaa irraa in argama. Baalli mukichaa saba biyya lafaa fayyisuudhaaf hin ta'a. Wanti abaaramaan mandarrittii keessa hin jiru. Teessoo Waaqayyoo fi hoolichaa ishii keessa jiraata. Hojjettoonni isaas isaaf hin hojjetu. Isaan fuula isaa arguuf jiru. Maqaan isaas adda isaanii irraa argamuuf jira. Alleluuyaa. Ilaala Yerusaalem ishee haaraa keessatti waan ta'u. Ilaala muka waggaatti si'a meeqa ija godhatu. Muka jireenyaa isa waggaatti irraa ija isaa cirachaa deema. Baalli isaa qorichumaaf kan ta'u. Teessoon Waaqayyoo teessoon hoolichaa biyyicha keessa kan buufate. Maqaan hoolichaa mallattoon hoolichaa adda isaanii irra kan jiru. Halkanis deebi'ee kan hin argamne. Yeroo hundumaa guyyaa Waaqayyo gooftaan ifa isaaniif ta'uudhaan isaan wajjin waan jiru ifni ibsaan aduun wanti ibsaa ifa jedhamee jiru kun takka raawwatee jiru.
isaan bara hamma bara baraatti moo'uuf jiru. Inni raajii Isaayyaas keessatti ani ifa bara baraa siif nan ta'a. Kanaa booddee biiftuun jiini ifa siif hin taane ani ifa bara baraa siifan ta'a. Inni jedhu suni mul'ata bara dhumaati keessatti ramadama kutaan sunis jechuudha. Dafee dhufuu gooftaa Yesuus Kiristoosii wantoonni wal qabatanii du'aa ka'uu Yesuus qulqulloota wajjin wal qabatanii Yerusaalem ishaaraa jireenya bara baraa wajjin wantoonni wal qabatamanii very 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 big by great wantoota sammuu namaa kana fonqolchanii addunyaa kana keessaa gara biyya waaqatti tolu siniidhaan qalbii keessa fuudhanii addaraasha isin geeddarachiisan wantoota baay'eetu jira. Ilmi Waaqayyoo bara baraan gooftaa. Haaleluyyaa. Yesuus Kiristoos geetaan. Kanaaf yeroo sanatti dubbiin kun hundinuu amanamaa dhugaadhas Waaqayyo gooftaan inni hafuurota raajonni ittiin dubbatan abboomu wanta dafee ta'uun irra jiru hojjettoota isaatti argisiisuudhaaf ergamaa isaa ergee. Inni dhufu sun kunoo ni dafee nan dhufa. Namni dubbii macaafaa kana keessatti raajii dubbatame kana eegu attam haa gammadu jedhee. Ani Yohaannis kana hundumaan dhaga'ee argeeras. Kana dhaga'ee argee ergaani raawwadhe ergamaan isa kan hundumaa anatti argisiiseef sagaduuf miila isaatti nan kufe. Ergamichi akka kana naan jedhe. Kana gochuu siif hin ta'u. Ani siifi obboloota kee warra raajotaa warra dubbii macaafa kana eeganiif hidhata hojiiti. Waaqayyoof sagadi naan jedheedha. Mul'ata natti agarsiise. Kana hundumaa ergamaa tokkotu natti agarsiise. Gaafa nan immoo isaaf sagaduu jedhu naafis sagadin naan jedhe. Itti dabalee immoo barri kun itti raawwatamu waan dhiyaateef dubbii macaafa kana keessatti raajii dubbatame mallattoodhaan hin cufiin. Inni waan jallaa hojjetu jallaadhuma isaa haa hojjetu. Inni waan xuraa'aan ittumaa of haa xureessu. Inni waan qajeelaa hojjetu qajeelummaadhuma isaa haa hojjetu. Inni Waaqayyoof qulqullaa'e isumaaf haa qulqullaa'u jedheetu natti dubbate. Inni dhufu sun kunoo ni dafee nan dhufa. Gatii isaa adduma haddaan akka hojii isaatti namaaf kennus fidee nan dhufa. Ani alfaadha. Isa duraati isa booddeeti. Isa jalqabaati isa dhumaati isinaan jedhe. Hallelujah. 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 Mul'ata Yohaannis arge. Jireenya bara baraaf kan qalbii keessan booji'u. Hordoftoota isaanii miiccatanaa gammadani. Warri qulqullummaa isaanii eeggatanaa gammadani. Warri qajeelummaa isaanii eeggatanaa gammadani. Isaan muka jireenya namaaf kennu bira ga'uudhaaf haboo qabu. Karra sanaanis mandarichatti holgalu. Karrichi eenyu? Kiristoos. Yohaannis boqonnaa kudha irraa maayedha. Ani karra hoolotaa ta'e. Karrichaan of galu. Yesuusni ol galu. Garuu warra akka saree waan hundumaa xureessan. Warri qoricha namatti godhan, warra laleen, warri gumaa, warri waaqolii tolfamoo waaqessan, warri wanta sobaa jaallatan, warri hojjetanis hundinuu halattafuudha. Waaqayyo halattafuu si haa oolchu. Inni dhufu sun wanti hundinuu waldoota kiristaanaa akka ga'uuf ani Yesuus ergamaa koo ergee isaaniif dhugaa baasiseera. Ani hidda Daawit sanyii isaati. Ani bakkalcha bariisa calaqqisaadha in jedha. Hafuurichii fi misirroonni kottu hin jedhu. Namni kana dhaga'us kottu haa jedhu. Namni dheebote haa dhufu. Namni bishaan barbaadus gatii utuu hin baasin bishaanicha jireenyaaf kennu. Yohaannis mul'ata Yohaannis kana kan caafe maal jedhaa? Ani kana kanan caafe nama dubbii macaafa kana keessatti raajii dubbatame dhaga'u of eeggachiisudha fi dhugaa itti ba'uuf nan jedha. Namni dubbii kanatti yoo waa dabale Waaqayyo adaba isaa irratti dha'icha waa'een isaanii macaafa kana keessatti caafaman isatti haa dabaluuf jira. Namni dubbii macaafa kana keessatti raajii dubbatame irraa yoo waa irrise immoo muka Waaqayyo muka jireenya kennuu fi mandaritti qulqulluu waa'een isaanii macaafa kana keessatti caafaman keessa qooda isaa irrisuuf jira. Inni wanta kana hundumaa dhugaa baasise. Haa ta'u ani dafee nan dhufa in jedha. Ameen. Kottuu Yesuus. Ayyaanni gooftaa Yesuus hunduma wajjin haa ta'u. Mul'anni Yohaannis boqonnaa 22 qaba. 22 isaa lakkoofsa 21 qaba. Lakkoofsa 21ffaan isaa ayyaanni gooftaa Yesuus hunduma wajjin haa ta'udha. Egaani amma waan tokko hin jedhan. Du'aa ka'uun Yesuus du'aa ka'uu qulqulloota bara dhumaa nu yaadachiisetu
erga du'aa kaanee booddee jireenya du'aa ka'uu booddeeti kan ana guyyaa irraa kana isinitti hime. Akka wal jalaa sin jalaa sin burjaajessin. Jireenya du'aa ka'uu booddee Yerusaalem ishee haaraa akkamitti akka isheen gadi buutu Yerusaalem ishee haaraan biyyi qulqullootaa. Sakana isinitti hime. Kanaaf kana sirriitti itti yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Ani waan tokkon jedha yeroo hundumaa biyya kana keessatti amma namni jedhe dubbii macaafaa kana keessaa raajii dubbatame kana ergaa dubbatame kanatti yoo waa dabale macaafa kanatti waa yoo dabale mul'ata Yohaannis garasii malee mul'ata Yohaannis gara namtu hin jiru. Cufeera Yohaannis. Mul'ata macaafa cufame kanatti lakki kan biraa ta'e namni macaafa biraa itti dabalu. Waaqayyo adaba isaa irratti dha'icha waa'een isaanii macaafa kana keessatti caafaman isatti dabaluuf jira. Ilaala. Adaba isaa irratti dha'icha waa'een isaa macaafa qulqulluu kana keessatti caafame itti dabaluuf jira. Dha'icha dabalatu jechuudha warri macaafa kanatti waa dabalan. Amma macaafa qulqulluu kanatti warri waa dabalan jiru yoo jettan bizuu beeta kiristaanoች አሉ. Fakkeenyaaf tawaahidoo ilaala, musliimota ilaala, tacammarii matsaafoች jedhanii kan isaan itti kan yeroo darbe Maarsillee TV'n dhoksaa isaanii macaafa isaan seexanii dhanna qabatee qulqulloota ta'e jedhanii isaan dhaloota ittiin joonjessaa jiran kan ittiin Maariyaam du'aa kaatetti Maariyaam normal jedhan macaafa waan hin caafamanii fudhanii tacammarii matsaafoች jedhanii kan isaan ittiin dhaloota joonjessaa jiran. Yohaannis akka kana jedhan namni macaafa kanatti yoo waa dabale Waaqayyo adaba irratti dabala, dha'ichatti dabala, adabatti dabala. Yoo waa irrise yoo waan ani caafe kanarraa immoo waa irrise yoo macaafota kutaa 66 kanaan alatti waan namni yoo kanarraa immoo waa irrise muka jireenyaa kennuuf mandartii qulqulluu sana keessatti caafaman keessaa qooda isaa hir'isuuf jira. Waaqayyo nu waa gargaara. Adabis akka nutti hin dabalamnetti eebbi Waaqayyo biyya lafaa kanarra dhuma biyya lafaatitti qooda qulqullootaa keessatti mandaraa qulqullaa san keessatti nu kaa'ames akka nu jalaan irrannetti dubbii Waaqayyo itti dabaluu irraa hir'isuus nu haa oolchu. Egaan haleluuyaa. Baay'ee wantoota bara dhumaa wajjin wal qabatanii waa'ee du'aa ka'uu qulqullootaaf qajeelotaa wajjin wal qabatan wantoota baay'ee kabbaad wantoota isin kritikaalii sirriitti itti gadi fageessanii qorachuu qabdan wantoota baay'ee jira. Kanaaf macaafa mul'ata Yohaannis dubbisa, kitaabota biratti dubbisa, googil godhaa waa'ee bara dhumaa, googilii wantoota garaagaraa namoota yuutuubii barumsaa yuutuubii waa'ee bara dhumaa waa'ee mul'achuu oolichaa wajjin wal qabatan illee sirriitti irratti riisarchii gurguddaa geggeessan isiniin jedha. Sababni isaatu barri kun bara dhumaati. Shakkinaas bara dhumaati. Bara dhumaa ta'uudhaaf wantoonni baay'een isaa kunoo gadi darbatameera. Dhumeera waan baay'eessa. Dhumeera waan baay'eessa. Kanaaf cal jettanii hin taa'ina. Waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Wantoota baay'eetu jira. Kanaaf yeroo keenya guyyaa irraa akka kanatti dabarsineerra taankii eebbifamaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u.